Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silas namni ka beekamu waa lamaan. Takka gaarii ta'e gaarii hojjeteeti, takka hamaa ta'e ammeenya hojjeteeti. Kan inni beekamu waan lama hojjetee gaafa dabarsee waan kana irratti siidaan dhaabbatee fi siidaan kun yeroo dhaabbatu waanuma isa fakkaatuun, waanuma seenaa isaa ibsuun, waanuma ittiin yaadatamuun hojjetama jechuudha. Kanaaf siidaan maa dhaabbate jechuu hin dandeenyu. Namni waan tokko hojjetee dabarfatee hamaasa ta'uu, gaariisa ta'uu siidaan isaanii dhaabbataa ittiin yaadatama jechuudha. Waa'ee sanaa miti wanni nu morminu yookaan namni tokko wanni inni mormuu qabu waan sanaa miti maa dhaabbata jechuu hin danda'amu ni dhaabbata. Walaakiin siidaan nama tokko gaafa dhaabbatu waan siidaan isaa sunii fi hojiin isaa wal fakkaatu ta'uu qaba. Garuu akki suuraan isaa itti ka'e kun akki inni itti ka'e bakki inni jiru kun waan hojii isaatiin wal madaalu isa kanarra dhaabbannee mormuu qabna. Isa kanarra dhaabbannee dubbachuu qabna. Waan hojii isaatiin wal fakkaatu ta'uu qabata jedhudha kan namni baay'een irratti dubbatu. Kan asiin dura masaraa keessatti hojii hojjetamnaan maa hojjetame namni jedhee dubbataa tureef waan hojii isaa fakkaatuun maa hin dhaabbanneedha malee siidaa dhaabbachuun homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf hojiin namicha kanaan mootu kan nuti beenyu hammeenyaan gara jabinaan kan inni saba Oromoo irratti godhaa ture akkasuma akka amantii keessatti yoo ilaalle musliima miidhaa ture. Waan kana ta'eef namichi kun hojii isa fakkaatuun siidaan isa fakkaatu siidaan hojii isaa fakkaatu dhaabbachuu qaba malee yoo kanan ta'in inni hojiinsaa ammeenya waan badaadha garuu haala bareedaa yookaan goota jedhanii bareechanii akka nama seenaa gaarii tokko hojjeteetti siidaa isaa ijaaruun dogongora guddaadha. Kanaaf namni nama ta'e yookaan namni Oromoo ta'e kana ni balaaleffataa jechuudha. Inni kana hin beekne gowwaadha, nama seenaa hin beekne, nama ofillee hin beekne jechuudha. Kanaaf waa'ee siidaa irratti kan nuti mormuu qabnu yeroo kamuu waan isa fakkaateen dhaabbatudha malee namni kamuu ati sarara yoo waan gaarii hojjette yookaan waan gaarii ta'u waan badaa ta'u yoo hiree argattee ittiin beekamtee ittiin waan tokko gootee dabarfatte waan si fakkaatuun siidaan keessi dhaabbata jechuudha. Inni har'a biyya bulchaa jirus akkasuma hojii isaa waan hojii isaa fakkaatuun siidaan isaa dhaabbata jechuudha. Inni mormaa jirus inni hoogganuu deemus dabaree walitti kennaa akkasitti dhaabbachaa deema waan isa fakkaatuun ta'uu qaba. Hojii isaa waan mul'isuun ta'uu qaba jechuudha. Kuni kana. Inni kabiraa warra qaama mootummaa kana deeggaru yeroo namni qaama mootummaa keessaa ka'ee waan badaa tokko hojjetes yeroo ammootu mootummaan kun dogongoris ta'ee namni kamuu dogongoruu dhiisu osoma dogongora isaa arganuu osoma waan silaa mormamuu qabu arganuu akka nama isaa dubbatu maa itti dubbattan yookaan maa tuttan jedhanii warra kaka'antu jira jechuudha. Kanaaf deeggaradhaa jabeeffadhaa dhaabasa ta'u nama dhaabasana hoogganus ta'u walaakiin waan sirrii irratti sirrii jirta jedhaa jabeessaa gaafa dogongorii tokko uumame kun sirrii miti jedhaa dura dhaabbadha. Har'a wanni minilli kun yookiin wanni siidaa isaa kun Oromoo hunda laallata, Oromoo hunda laalessuu qaballee. Garuu Oromoon gariin akka waan inni Oromoo kutaa tokkoo miidhee kutaa biraa dhiisee wayitti nama kana yookaan akka nama seenaa gaarii hojjetee tokkotti fudhatanii nama kanarraa dubbataa jiran yookaan nama ofii godhanii goota ofii godhanii mul'isaa jirantu jira jechuudha. Kanaaf hin gowwoomina. Hin gowwoomina nama isin miidha dhiisaatii namuma isin hin miidhiniyyuu jechuudha. Gaafa deeggartan dogongora isaa itti himaa iddoo sirrii hin taanetti mormadha. Malee nam tokko jaalladhe nan deeggara jedhanii dhoqqee isaatii wajjin qoshaashaa isaa wajjin waan badaa isaa wajjiniin hin jaallatanuu jechuudha. Inni kun isa kan. Kabiraa ergaa yookaan namni galateeffachuu barbaadu warroota har'a qaama biyya hoogganaa jiru kana deeggaranii yookaan waliin jiraatanii wanni badaan akkasii yeroo hojjetamu. Osoma sirna kana deeggaranuu egaa wanni tokko gaafa biyyattii keessatti hojjetamu wanni mootummaan hin beekne yookaan wanni qaamni mootummaa hin beekne wanni hojjetamu hin jiru dhokatee jechuudha. Garuu wanni badaas hojjetamu wanni gaarii hojjetamu qaama mootummaa keessaa hin beeka yeroo wanni kun hojjetamu jechuudha. Garuu osoo qaama sana keessa jirtanuu ta'ee osoo qaama kana deeggartanuu gaafa wanni akkasii hojjetame mormitan akka nama tokkootti akka Oromoo tokkootti gaafa isin mormitanii gaafa wanni kun namni kun nama badaadha wanni kun waan badaadha ta'uu hin qabu maaf godhame maaf akkas ta'e jettanii warri mormaa jirtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa ijoollee Oromoo baay'ee keessan argaa jira warra mootummaa kanas deeggaraa dhaaba kanas wama hundayyuu faana jiraachaa garuu gaafa wanni akkasii hojjetame wanni akkasii hin ta'u ta'ullee hin qabu jettanii mormitan hedduu galatoomaa akkas ta'uu qabna yoo akkas taatan yoo akkas taane yeroo kamuu waliin dhimnu yeroo kamuu walii galuu dandeenyaan isiniin jedha. Waan walii galuu dandeenyu irratti walii gallee waliin deemna waan walii galuu hin dandeenye irratti immoo wal dandeenye walii obsinee waliin deemna jechuu barbaada. Galatoomaa.